Akkam jirtu barattoota, egaa yeroo darbee deesimaalota akkamittiin sarara lakkoofsaa irratti akka agarsiisuu dandeenyu waliin ilaallee ture. Har'a immoo deesimaalota ida'uu fi hir'isuu jedhuun mata duree kanaan walitti deebineerra. Kutaa kana jalqaba irratti kan jalqabnu deesimaalota ida'uu kan jedhu irraati. Irratti hambifannaa malee deesimaalota ida'uu kan jedhu yoo ilaallu, hambifannaa malee akkamiin deesimaalii kana ida'uu akka dandeenyu yoo ilaallu, 1.5 fi 0.2 9 akkamiin ida'uu dandeenya. Fakkeenyaaf gatii bakka isaanii eegdanii barreessuu hin dagatinaa. 1.5 ida'uu 0.2 9. Kana gatii bakka isaanii eegne akkasiin yoo walitti idaanu, jalqaba as gatii bakka mana 100ffaarra lakkoofsi hin jiru waan ta'eef akkasumaan 9 qofaa dabarsina jechuudha. 9 asitti barreessina. 5 ida'uu 2dha kan itti aanu. 5 ida'uu 2 meeqadha? 7dha. Tuqaan akkuma jirutti darbaa. 1 ida'uu 0 immoo 1dha. Kanaaf 1.7 ta'a jechuudha. Asitti bifa danaatiin agarsiiseera. Jalqaba 1.5 yoo ilaallu, 1.5 isa diimaa kanaan dibamedha. Tokko kun 100dha. Tokko jechuun bifa 100dhaan fudhatee yoo ilaallu, akka kanatti moodeelaan iskuweerii 200 qopheessinee 200 keessaa immoo 150 dibnee meeqatu kan 0.29 immoo isa cuquliisa kanaan 0.29 yoo firaakshiniidhaan ibsinu baay'isuu 100 irra 100 yoo goonu meeqa ta'a? 29 irra 100dha. 0.5 yoo firaakshiniidhaan ibsinu 0.5 miti 1.5 deesimaaliidhaan firaakshiniidhaan yoo ibsinu meeqa ta'a? 150 irra 100dha. Kanaafiyyuu akka kanatti kan 150 irra 100 akka kanatti kaasee cuquliisa kana immoo 29 irra 100 keessaa 29 dibbee jechuudha. Akka kanatti 0.79 argachuu dandeenya. Jalqaba irratti deesimaalota ida'uuf maal gochuu qabna? Deesimaalota irraan gadee tuqaa deesimaalii eeggachuun barreessi. Iddoo tuqaa akka amma gaaffii jalqabaa irratti hojjenneen iddoo tuqaa deesimaalii eeggachuun barreessuu qabna. Lammaffaa irratti akkaatuma lakkoofsa hundaa idaatuun deesimaalota ida'i. Jalqaba asitti yeroo idaanu akkuma lakkoofsa isa kaan yookiin lakkoofsa hundaa idaanutti idaaneerraa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo tuqaa deesimaalii iddoo sirriitti barreessa. Iddoo tuqaan deesimaalii jirtu sun iddoo ishee eegnee barreessuudha jechuudha. Fakkeenya kanaan yoo ilaallu 0.34 ida'uu 2.53dha. 0.34 ida'uu 2.53. Kana akkamiin walitti idaana? Iddoo tuqaa deesimaalii ishee eeggannee erga barreessiniin booda 4 ida'uu 3 meeqadha? 7. 3 ida'uu 5 8. Tuqaan akkuma jirutti dabarsina. 0 ida'uu 2 meeqa? 2 jechuudha. 2.8 7 arganna. Baarratti 5.2 ida'uu meeqadha? 1.56. 5 akka kanatti yoo ilaanu 6 gatii bakka 6 bira kan biraan hin jiru waan ta'eef 6 qofaa dabarsina. 2 ida'uu 5 7 tuqaan akkuma jirutti dabarsina. 5 ida'uu 1 6. 6.76 arganna jechuudha. Kanas yoo ilaallu 0.124 ida'uu meeqadha? 5.023. 5.023 gatii bakka isaa eeggattanii barreessuu qofaadha kan isinirraa eegamu. Ida'uun salphaadha. 4 ida'uu 3 7. 2 ida'uu 2 4. 1 ida'uu 0 1 tuqaa goone 0 ida'uu 5 5. 5.147 arganna jechuudha. Hojjechuu dandeenya.
Gilgaala 3.3 maal jedha? Gaaffiin tokkoffaa deesimaalota armaan gadii hambifannaa malee ida'e jedha. Hambifannaa malee yoo idaanu isa jalqabarra jiru 0.23dha yoo ilaallu 0.23 0.74 waliin walitti deebi'uudhaaf maal goona? Jalqaba 0.23 barreessina. 0.23 da'uu jennee meeqa barreessina? 0.74 jechuudha. 0.74 gatii bakka isaanii eegnee barreessina. Kanas yoo walitti daanu 3 da'uu 4 meeqa? 3 da'uu 4 7. 2 da'uu 7 9. Tuqaa deesimaalee akkuma jirtu dabarsina. 0.0 0. 0.97 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 2.25 ida'uu 0.74dha. 2.25 ida'uu 0.74. Kanas yoo walitti daanu 5 da'uu 4 9. 2 da'uu 7 9. Tuqaa deesimaalee eegne 2 da'uu 0 2. 2.99 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 0.06 ida'uu 1.12. Kanas yoo walitti daanu 6 da'uu 2 meeqa? 8. 1 da'uu 0 1. Tuqaa deesimaalee eegne 0 ida'uu 1 meeqa? 1.18 arganna jechuudha. Daarratti 1.2 3 4 ida'uu 4.03 yoo ilaallu 1.2 3 4 ida'uu 4.03 tuqaa deesimaalee iddoo ishee eegne yoo idaanu meeqa ta'a? 4 gatii bakka 4 bira kan biraan hin jiru waan ta'eef 4 qofaa dabarsina. 3 da'uu 3 6. 2 da'uu 0 2 tuqaa akka jirtu dabarsine 1 da'uu 4 5. 5 tuqaa 2 6 4 ta'a jechuudha. Irratti 7.3 5 ida'uu 1.5 3dha. 7.3 5 ida'uu 1.5 3dha. Kanas yoo walitti daanu 5 da'uu 3 8. 3 da'uu 5 8 tuqaa deesimaalee eegne 7 da'uu 1 8. 8.88 ta'a jechuudha. Faarratti 1.67 ida'uu 1.67 ida'uu 0.32. Kanas yoo walitti idaanu 7 da'uu 2 9. 6 da'uu 3 9. 1 da'uu 0 1 tuqaa deesimaalee iddoo isheetti eegne. Kan itti aanu 3 ida'uu 2 5. 3.25 ida'uu 1.24. 3.25 ida'uu 1.24. Kanas 5 da'uu 4 9. 2 da'uu 2 4 tuqaa goone 3 da'uu 1 4. Akka kanatti hojjennaa 0.85 ida'uu 1.14. 0.85 ida'uu 1.14. Kanas yoo walitti daanu 5 da'uu 4 9. 8 da'uu 1 9. Tuqaa adduma jirtu goone 0 da'uu 1 1.99dha. Akka kanaan Gilgaala 3.3 hojjennaa jechuudha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer gochuun akkasuma yoo isinitti toleera ta'e immoo laayik gochuun akka viidiyoon dafee isiniif gadhiifamu immoo chaanaalii kana saabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Galatooma.